taakii kana keessa gadi fagaadhee akkasitti beekuu baadhu basisuu aqawaallo. Aniyyuu waan kaaraaktarri wayii nama kennameetiniin akka nama diraamaa dalaguu tokkotti waan barreeffamee namni itti kennamee waan san hojjetu wayii na fakkaata. Yeroo tokko yoo ofirratti ilaalu sii gale waan tsabaayii nama saniitiin ala waan baay'ee waan tiktok kanarratti namni agarsiisu jira. Yaa waan sun marti tsabaayii keetii jechuun hin danda'amu. Garuu hin jiraame wayita takka namni kama gubbaarra nama argu kanaan nama madaala. Sii galee keessa keen beeku waan ta'eef ekelee afaan isaati malee garaa waan qabu jedhan yaa kun hima jedhama. Garuu nama waliin jiraatee sitti dhiyaatee argettu san si hubata. Namni fagoodhaa si madaalu homa ati gubbaa kanarratti agarsiiftuun si madaalaa sii galee. Ekelee nama gaarii ekelee nama badaa. Jaj nama godhuudhaaf namni nama tilmaamuudhaaf waan nama xixiqqoo soqata nama kiiloo namaa dha'uudhaaf illee waan nama xixiqqoo soqata. Like waan kun martee osoo haasa'amuyyuu ani waan kun martiyyuu nan baggarre sii galee dildila baay'ee wayii daakeetiniin as gahe. Egaa baashaallah dildila masanaakilii ajaa'ibaa kanneen irraan utaalee ka shawwadamuu qabu shawwadee ka diigumuu qabu diigee akkasitti as dhufe. ምክንያቱም jabina kee kan si keessatti argeeti. Okay, sii galaame. Intalli tuni mataa gadi nan qabachiistu ta'u na qabachiiste malee jedhee waan yaaduuf. So haasaa namaati nama bakka kennuu miti siin jechuu barbaadeetti walumaa galatti bagarra dhaabatte. Baga mataa keessa gannaa dhufte. Rakkannee bara. Yoo namni dhugaa haasa'u hin jaalatu yoo namni qalladu nama kolfan wallaahi billaahi ችግር ነው rakkoo ነው alaa kulli haalin namni waliin nu finne wudde namni waliin nu finne waan barbaadanaa qara'an sii galee duraa geessiteerta waan ati jaalatti sii jaalladha waan ati sii jibbite sii jibbaa jette እና anillee yoo xiqqoon jiraame inaafaa kana qaba sii galee seeftii የሚባል ነገር አለና yeroo ana bira jirtu xiqqoo keessatti hin jiraame nallee eegaa ofillee eegaa isun bar hin jiraame wanni hundinuu yoo galatoon biiftush amma ana dhungachuu oza dhungachuu biiftuu rabbi jedhii kun amma rakkadhee baraati. Ana rakkoon qabu isallee dhungatte. Dhagaye maal jechuu barbaade beektaa? Suni akkaataa guddisaati. Namni tokko beekee barumsa kana mana barumsaa bichaa irraan argatanii tokko guddisni akkaataa maan ati itti guddatteeyyuu akkaataa maan ati faamilii kan kee wajjin itti turteeyyuu tokkoffaa mataan isaa barumsa. Lammaffaa tokko malkii naa kenni mooyaa ka gorabeete moo jedhaa silaa warri sun. Kana malkii nuuraatiin jii mooyaa ka gorabeete yaa. Akkasii anamma yoo dhugaa dubbadde wallahi billaahi uf jajuudhaaf osoo hin jenne haadha jibduu jalatti hin dhaladhe. Kana jirraa fi ammoo ummaan tiyya faazariin tiyya yoo mana jiraate waan barbaanne yoo balleessine sagalee ol fuutee nutti hin dubbattu. Miti nama birootti dubbachuu miti. Faazarii yoo mana jiraate abbaan faazarii yoo dhufe isa dura kaatee barri bantee akka koottaa seenaa yookaan maal jettee isa dura tankaarfattee waan tokko hin jettee hin dubbattu. Gaafa faazariin mana jiru yoo waa balleessine hangammachuu qaba. Hangammada bakka natti hin dubbattu muree yookaan achumatti akka manna dhooftee yookaan ummuuchitee waan cadhifti. Sagalee ol fuutee isa biratti kufii cabii rabbi akkasii haa godhu maali yookaan ammoo tumaa osoo isa bira nu dhooftee barkaan amma ana dhooftee malee isii miti jedha. Kabaja faazarii keetiif qabdu moo lola faazariin keessan isinirra loluufi?
Faadari nurra lolu faadariin odoo inshallah isin toltee achitti mukata achi nu fannifte hin dubbatu. Okay. Garuu isin maali kabaja isaati. Innis gizee isin amma hiixattee fakkaatee yookaan bakka isa bira ta'e nufa hiixattee waa balleessinee nu dhoofte kun bari inshallah garuma kiyyaas qabuu dhabde malee kun anumaaf dhufeen jedhaan. Osoo gara kiyyaas dhabdee bareeda ture jedhaani. Injiraa miti hin dubbattu. Amma barbaanne illee osoo balleessine gizee manni manaa baheetiin jedhe takaleessa gizee sanii yaadatta gizee sanii yaadatta ittee walitti kuuftee dhukkeen irraa kaafti. Kabajaa walii qaban. Hanga hadhaa injiraamee kabajaa wajji jiraatanii. Jaalala ajaa'ibatan walii qaban. Yoo laalte indoom namoonni amma walitti dhufan agas waliin hin jaalatan maatii meeqa wajjin horanii hanga hadhaallee kabajaa ajaa'ibatan wajji jiraatan. Taani ammoo akka yoo tiyya jala guddadhe akka yoon tiyya akaakayyuun kiyya darbee rakkoon tiyya amma ni jiranii. Kabajaa fi jaalala guddaa walii qaban sun akkaataa guddisa hawaasa keessa guddatteetti irra murteessaa waan sirra taree yookaan waa jedhu qabama waa meeqa obsaa jira seeta jala kana koomintii waan jala kana darbatamu hunda bara asin nageettee ganna deebi'a bakka hin jiraame na ulfaata. Waan yoo natti darbame si biratti of keessaa buqqisee callisuudhaaf qophiidhaan hadhallee gara fuulduraallee. Akkanatti si beeka kanaaf himi wanni si biratti argameef si waa malee sitti hin dhirkanne sii galee akkanumaanii miti laaleeti dubartiin dhabamteetii miti. Sagalee kiyyaan dhageettamshii lallabee ollaa walis hin buusu. Tana qawween reef naa taatamu teessumni. Haga qaraatii shakkiidhaan fa'aa guutameetiin injiraami jaalaluma kiyya jedhee as keessa taa'aa ture. Amma reef kinoo akka maakiin jette san luka saqqalee taa'aa jiramuu maalattisi? Saqqalee ciisaa jira. Akkasii taani ammoo waan sidhaaman keessaa maali beektaa? Gara galchii akkoo teetitti haa calganiiti sitti calgaa jirti itti calgaa jirta bira dabarsitee jirta amma baay'ee si taaggasne sii galee dukuutti haa calganii si miti koo obboleessa kennu tokko sagalee qabaarraa hin aaree wuddee hamsuu suurii no afaan oromoo biraa barreessa sii galee wanni waan badaa miti. Bulooti illee godhiniin sii galee afaan oromoo ana harifatu wuddee. Banneeban. Nansi biinu nurra qabsiise kun amma obboleessi keenya inni aaree. Gizee 100 naa barreesse ati waan afaan oromoo sun siin galiniif dhiiftee beektaa sii galee kan nama biraa obseete waan ofiin inni qonjoo soorii as danaggatkush bareedduuti jedhiifama. Rakkoon qabu qaalii kiyya laa amma waan si himu beektaa waan siin jedhu keessaa amma barbaade yoo balleessi kophaa kiyyatti ilkaan kee laali ka gubbaa buqqisii jala dhaabi ka jalaa buqqisii gubbaa dhaabi yoo barbaachisaa ta'e. Nama irratti waan ani hin jedhin. Anillee nama akkasiitii mituudde. Nama irratti. Shaakiin jedhe. Taani ammoo dogongora wayyoo qabaadhe ilma namaatiin nan dogongora waa balleessaa maybe waan adda haasa'ee kana goruu dhabuu danda'a. Ati ammoo jechuudha injiraa miti waan narra argite san face to face qajeeluma baasii na gaafadhu. Qajeelumatti jechuudha. Waan akkanaa kana sirra argeera waan akkanaa sirra argee wanni kun maaf ta'amaa jedhii na gaafadhu malee garama keessa qabattee ofuma keessa liqimsitee ofuma keessa alankitee injiraa miti tabiraa taantaan gubbaan dabalamtee tuntuun gubbaan dabalamtee akka jedhistuun barbaadu
Yoo na gaafatte deebii sirraa argadha yaada nama gara kiyya namoo ani ifaan bilisa kiyya dubbiin firiidha beekta. Kiyya dubbiin adiidha. Kanama kamiinuu jechuudha. Yoo wanni ati beekuu qabdu maa inni beektaa? Wanni amma ati haasaarte kun tsabaayii kiyya beektaa? Anumarraa haasaarte wanni like kiyya ifaaf bilisetti. Kiyya ifaaf bilisa namni ifaaf bilisa tokko yoo jiraate ani ofuma si aayyuu sii galee direct makana as qabii achi qabii hin beeku. Ka hona yoon alkaal hona iqaraal sii galee afaan kana dheerattaati. Tidisi ni ana raggaxaatti dhiisi jedhati umbushaa rakkoo qabu jedhati. Amar baadiyyaa barreessu. Waan natti fakkaate tokko si gaafachuurraa of duuban deebi'u akka ati jette dammoo like waa wayii bootetti haasa'uu hin beeka. Maal akka si gaafadhu bootetti si gaafadhu. Yoom akka waa si gaafachuu qabu. Eessatti akka si dubbachuu qabu kana bareechisee beeka an daa'imaa miti si galee. Okay. Peace. Anna ayasaasbish ምክንያቱም ይሄን ነገር ላይክ አወለ ዩ ዱበቴርታ ነመ ወይ ኦሶላሊን እትን ዲያዱ jette waan kanniin bira tarreeti na fakkaate walit dhiyeennutin ta dhufte calallii kana amma ree nama tokko akkanuma laalee ittiin dhiyaadhu osoo nama waan isaan beekini inkwaan ijoollee dhiiraatii miti dubartii ummu seenaa moo haadha seenaa fi maakiyyuu laalee hiriyoonfadhee jette waan sanii biddeen nama quubsu eelee irra beekanii jetti warri wanna faamiliin kenna jechuu oromoon jechuu afaan oromootiin እና በዚህ አላሳፈርሽም ሲገለ nama qoftan hedee of ta'ee jiraatu wayii hin jiraame nama akkasiisanii sii galee yaa an akkana jechuun tun keerii hin qabdu sii galee yaa hojiidhaan malee afaan jechuunis ni ulfaata yaa inshallah maybe gara fuulduraattis dhagaan nuti darbamuuf jechuun nuti darbamu hundi yoo jiraate walitti qabnee cinaa gabbara goonee cinaa akka manaan ijaarree keessa gallu abdiin qaba. Hangama kiyyaani relationshipin kan kee kanaan dura dabarsite ka 2024 dabarsite tokko isaanan ilaallatu. Feetu dhugaa dabarsii, feetu kolfaa dabarsii, feetu sakkaraa dabarsii, feetu qumaariin dabarsii. Feetu fuudhii hiiki dabarsii, feeti fuudhii qabaadhu. Wanni tokko nan ilaallatu wanni 2024 hanga 24 darbe tokko isaanan ilaallatu. As garagali bareedduuti as garagali. Ati wanni kaleellee waan kana qaraata hadhallee kana qaraata. Gaafii akkasi gaafadhu wayii like gaafii akkasi gaafadhu barbaaddu wayii qabdaa. Ana kafiyatti gadee bar. Beeki naagaleera sii galee waan. Geeffadhu ilaal waan na baasika. Anin akka kiyatti jedhe. Akka atis beeki. Atis akka kan keetii waa yaaddu qabdaa beeki. Maybe wantoonni ati na gaafattee narraa qulqulleeffachuu barbaaddu jiraachuudhaan mala. Wantoonni jiraatee yoo jiraates akka wannootitti ilaaltee waan darbe jettee dabarsitus ta'uu danda'a yookaan kabiran tarrees ta'uu danda'a sun siifsiitutti beeka haa ta'u garuu gara kan keetii waan dhufu hin beekan waan barbaadde na gaafachuu dandeessa waan barbaadde waan na gaafatte yoo jiraate itti fufuu dandeessa gama kiyyaani kun ammaan gitee gama kiyyaan sin jedhe gama kiyyaan faayilli kiyya cufaadha. Kan kee yoo banaata yoo makamiinuu keessummeessuudhaa fi qophiidha. Kun sirriidha bar. Like jireenya ilma namaa keessatti amma fakkeenyaaf wanni kaleessa taree ana har'a irratti dhiibbaa nurraan gahuu hin danda'u sihii kalee irraa hajaan qabu sihii har'aa fi inshallah yoo rabbi nu jiraachise kaadha boodaatiin namni an hajaa irraa qabu jettaatiin afaan oromootiin karaa kanarratti like hin jiraame waan yoo walitti hin himin haasaa waliin eegalan waan kama tareeyyuu ta'ee
waan jireenya fuulduraa balleessuu danda'u wayii fa'a jira. Kama tareeyyuu ta'ee sii galee waan mistira gootee ree injiraami mistira gootee qabattee egaa ana waliin haasa'uu jammartee yoo ani diingata waa dhagee waan sun na aarsuu waan danda'u wayii jettee ati yaaddu wanni ati dhoysite wayii jira. Fakkeenyaaf Noo gaafiidha wanni ati amma oozaan osoo waan kana dhagahe boru natti aaruu danda'a jettee ati yaaddu. bar akkana bar laal wanti jiru maali beektaa? Namni jiruuf jireenya isaa keessatti waa hedduu dabarsa. Sii galaa miti. Waa hedduu dabarsa. Waa hedduu dabarsuu san keessatti maybe fakkeenyaaf yoo aniifate hadha walitti dabalamne bakka takka jiraannee walitti dabalamne boru oozaa dhiisee Abdallat yookaan Muhammaditti heeruma jedhee relationshipii siin waliin eegale keessatti wanni anu duuba qusadhu hin jiru. Sii galaa miti. Taani ammoo ati wanni kun yoo isiin qabaatte jireenya keenya balleessuu danda'a yookaan ammoo relationshipii kiyyaaf kan isii addaan kutuu danda'a jettee yaaddu yoo jiraate ask me inside, okay? Don't worry about this. Ani waan kaminuu ifa sii godhuudhaaf qophiidha. Sii gala? Okay, like mine ni beektaa rifeensa hunda gabayaatti hin haadatan sii galee. Yaa. Rifeensa tokko tokko gabayaa baatee haadachuu hin dandeettu. Akkasuma haasaa tokko tokkollee gaafii tokko tokkollee as gubbatti si gaafachuun feerii miti. As gubbatti haasa'ullee feerii miti haasaa tokko tokko fi gaafii tokko tokkollee. So wanni gaafii natti ta'e gaafii takkaa lama meebii jiraachuu danda'a. Like san gaafii keessan si gaafadha. ምክንያቱም የኔን ሻኤሰዩ ነው ብራና ይተዋንተፍ ታይሙ አለኝ አማ ጋፊ ዓለም አዱንያን ቤኩ ደሞ ተኮ ወይ መቃን አዳፋጤ የዱ ማሊን ሲሞገ ማሊፍ ሲሞገ ያ ይሄ አገር ያወቀው ፀሐይ ሞቀ ጉዳይ ነው ሲገለ ሜቢ አንሌ ቤኩ ደንዳ garuu amma wayita sirraa an dhaga'u dammoo tanaan dura nama baay'een beekuu danda'a amma sirraa wayita an dhaga'u dammoo xiqqoo dasna jechuu fa'aa danda'a sii galee yookiin dammoo yoo waa jiraatan illee hin jiraamire. Wanni jiru maali beektaa? Haadha faatee kan jedhu akkuma namni kamiinuu beeku an jalqabuma gaafa gara miidiyaa kanaa dhufu waan kanallee godhee ittiin illee nama biratti illee beekamaa yookaan ammoo baddaan illee haa dalagu meeshaalee haa godhu namni agarsiisan ittiin fammasa yookaan ammoo ittiin beekama jedheeti miti. Akkuma tasaa wayii akka qoosaatitti kushii nama keessatti gidima kushiinaan na dabbare. Baay'ee wayii akka tiktokii kanatti yaadee liivii illee seeneen beekuu fadhee. Itti yaade viidiyoolee hojjedheen beeku. Osuma karaa irra deemu silkii makana wanna jedhaa wayi silkiin harkaa nama bu'aaree silaayyuu dura gara galfannaan illee silkii mattaffisa namni. Osuma karaa irra deemu yoo waa sirbi wayii argee yookaan waa wayiitti zina jedhan achuma silkii lafa kaayee irfoonii gurra keessaa qabaa haasa'ee hojjedhee silkii chaarjira kaayee biraa kutaa gara hojii. Osoo waa deemfaa waa masaa keessa na dhufan dubbadhee bira kutaa. Sirbi wayillee osoo muuziqaa hojjedhu wanna yeroo illee bareedna wanni dasna yeroo na dhufe jedheetumaan bira dabarfadha irraan kaadhu jechuudha takka cannaqameen beeku tiktokiidhaaf. Maqaa faatee jedhu kana ammoo jalqabuma jechaan gisee argitu bakka yeroo baay'ee shamarrantu asirraa miidhama. Yeroo kamiinuu gisee argitu jaalalaanis ta'ee irra caala shamarran takka takka wallaahi isuma dhugaa dubbachuudhaa fi
dhugama durriyyaan illee jiran kan fedhii fooniitiif bichaa jiraatan. Garuu isaan keessaa paarsantiin harki caalaani jireenyi makaa wayii ijaaradhee bakka nama wayiitti hirkadhee miillummaan kiyya lafa gahee yookaan ammoo dirrummaan kiyya lafa gahee cabsadhaa laata. Kama jedhaniin dhiiratti dabalamanii wantoonni tokko tokko irratti raawwatamee kan ulfaayanii rakkatantu jira, kan mallaqni nyaatamantu jira. Waa hedduutu irra gahanii argaa miidiyaa kanarratti. Gizee dhaalan ammoo dhalaa biyya Arabaa jedhaniiti moggaasa akkasii kennaniif hayi dhalaa biyya Arabaa jedhan. Ruuziidhaa maaliidhaa waan akkas akkasii jedhanii. Garuu muraasni hunda osoo hin taane irra caalaan jireenyatti dabalamee jireenya ijaaratee bultii bareedduu ijaaratee jiraachuudhaaf waan akkas akkasiitti dabalamaa malee kashalabummaan hagas geette jiraatee miti. Shamarran teenya gizee argitu jaarsaa waliinuu gizee siree gubbaa baate hanga inni baafadhu jedhutti uffata iyyuu ofirraan baaftu uffattee ciisti. Dubartii teenya yoo laalte jechuudha. Bakka isaanuma laalee bakka yeroo waa jedhanii ani isinii jira haati teessan amshiira faaxoochiyyee. Faaxee kana baay'isawee shee anawaartu gizee waa jedhu faaxeef maammadoo jedhee dubbata. Shee anawaar gizee dawaa godhu. Cuma laalee faaxee wanti amshiira anatu isinii jira. Anatu jira haati teessan amshiira bakka. Uummata kan yaadina anatu jira faaxee wanti san osoo jira isaan achumaa haadha faaxee naan jedhanii. Jalqaba waa faaxeedhaaf maammadoo jedheetu mana eegalee booda garma isaanii hirkadhe jechuudha. Garma dubartiidhaa hirkadhe. Garuma miidhamtoota. Isaanii taraa hamma fedhillee ta'ee taani ammoo anis dubartiidha. Osuma hammoo fedheenuu mirgi isaanii naa eegame hedduu natti tolaa hidheetu maal. Achuma haadha faaxee ta'ee jechuudha. Maashaallah good explain akka ajaa'ibaatti baxabbaxxeetuma na obaafte sii galee. Aniyyuu amma garaa na nyaatte iyyuu amma haadha nama kana mara dandeettu. Hunda dandeettu ko. Akkasi. Haadha jedhanii kun bakkuma isaan jiran kun amma haati seenaa to'adha namoonni tokko biraan na raggata isiin ammoo. Haadhateen na barate naan jetti baay'isawwee. Isin takka akka nama narra ukaa bultii keessa jiruutti ulaaltee hin beektu. Gizee hawwaa jedheen gizee hawwaatti dubbadhe. Kana bar waan akkanaa situ naa godhe waan akkanaa situ naan jedhee bar akkas bakka hin jiraa miti. Qabultii keessa jiru qabultii keessa hin jirre hin jedhu gaafa bira gahee jedhee wallaaluma yoomaa beekuu saniin gorseenii itti haasa'ee bira dhaabbadha keessattuu dubartii jechuudha. Akkasi. Ammoo biiroo guddaa akka fuulduratti inshaallah yoo rabbi jedheetiin jedhe biiroo guddaa fuulduratti waliin bannee waan kana seeraan itti hojjannu abdii qabashi. Ati jala naa gorsaa ooltamoo ana waliin jaalala dalaydasii waan. No jechuun jara gorsoo osoo hin taane maal beektaa? Namaaf homa beektu irraa wantoota tokko tokko yoo himte sun gorsan jedhama. Ammoo walakkaa jireenya kiyyaa jiraadhu si'iif jiraadha kaachirraaf ammoo ilmootiyyaaf hin jiraadha. Akkuma namni kaan nama martuu hojii qabaatee hojii ofiitti bobba'ee as deebi'ee yeroo kan jireenya mataa ofii jiraatu atillee yeroo hojii keetii hojii akkanaa kanaan dabarsuudhaaf yaada qabda jechuudha. An bakka an jiraa miti osoo isaan keessaa hamma wii bahuu hafuu baadhee meebi fakkeenyaaf gaafa biyya kana keessaa rabbiin na baasee asii bahee yookaan bultii ijaaradhee bultii keessa gahee jedhe wantoonni an isaanitti himus jira. Kan garaa kiyya jiru jechuudha. Kitaabni garaa kiyya keessa jiru kan barreessu barbaadu wayii jechuudha. Inshaallah. Osoo danda'e barreessu barbaadu wayii jireenya kiyya irraa jechuudha. Maaliif namni gizee akkana na laalu gizee asirratti haasa'e asirratti kolfu yookaan nama muudannoo hin qabne yookaan nama osoma uttaaluuf osoma lafa dhiituuf osoma maal jedhu guddateetti fakkaachuu danda'a. Nama hin jiraa miti bu'aa bayii hallayyaa hedduu keessa darbee bakka kana gahe. San ammoo namni ladda dhaabateeti miti. Rabbii kiyya gargaarsifadheeti jechuudha. Irra caalaa bakka hin jiraa miti.
rabbiin gargaarsifadhee rabbi ladda koo dhaabatee as gahee jira. Ammallee inshaallah kana boodaallee waan ofii wayyee miira keessaa bahee bichee koo abshiir akkas abshiir garaati jireenya kiyya keessa maybe namoonni tokko tokko jireenya akkan dabarsan